Yoyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii maskee fiqir jira jirtu nagaa keessanii. داي مشرع نبي قابتشا كبرنا داي مشرع نبي انبياء توش من قيد داي مشرع نبي تلك سفرا يالي داي مشرع نبي كجليلة تنزل داي مشرع نبي بتقوى فراتشا كمان قصاي وطو داي مشرع نبي موادد مفاكر كهونا بشركو داي مشرع نبي امرأة صالحة ملكة من استوتشي فترو عدلونا لقزا نفساتي داي مشرع نبي صلى الله على محمد داي مشرع نبي Nageenya ana biratti argamu akkasiin biratti argamurree abdii famantaa guddaatiin qaba. Egaa obboloota koo anallee waanummaan miidiyaa kana gubbaatii deemu keessaa wanta gaaffii natti ta'e isiniif yaadan qabuu fi qeeqan asirratti qabu isiniif dabarsuutiin dhufe. Egaa obboloota koo waan miidiyaa kanarratti jalqaba. Miidiyaan kun maaliif nu fayyada? Barnoota irraa argachuuf immoo miidhansaa maali? Faayidaasaa maali jennee jalqaba of amansiisnee itti galuutii qabna jechuudha. Egaa wantan ani miidiyaa kanarraa baay'ee fokkisaa fi wanta ija namaatti arguu fi gurra namaatti dhaga'u hin barbaachisne wantoota akka piraankii badaa hojjetamaa jiran keessaa tokko obboleessi keenya egaa obboleettii isaa yeroo fuudhee piraankidha jedhu kana ni argina. Gaafa piraankidha jennu piraankicha sanaa obboleettii keenyarra yookiin ani obboleessa kootirratti piraankii akkasiin hojjedha jennee ofii keenyaaf deebisnee of gaafachuu qabna. Inni dhiiraa ana obboleettii kiyyarratti akkam godheetan piraankii akkasii hojjechuutii qaba jennee tilmaama keessa galchinee miidiyaa irraan baasuun dura ofii keenya maalan hojjechuutii qaba miidiyaa kana gubbaarratti hawaasni koo maalarraa barachuutii qaba wanta baraadhamoo wanta gaariidhaan irraa barachuutii qabna jennee jalqaba ofii keenyaaf gadi fageessinee yaaduutii qabna. Wantichi yoo fokkisaa ta'e ofuma keessatti wanti kuni boru aamilee koo ni cabsaayi, aamilee lammii kiyyaallee ni cabsaayi, hawaasni koo narratti wanta kanaan argamee ni miidhamaa jennee yaaduutii qabna jechuudha. Piraankii amma jeefen hojjete kana gubbaarratti hojjetee piraankidha jedhu kana gubbaarratti eenyumti keenya kana keessatti of laaluutii qabna jechuudha. Wantoota fokkataa akkasii osoo hojjechuutii baannee namoota garaagaraa wajjiniin hojjechuu ni dandeessa. Obboleessa keetiin obboleettii keetiin ala jechuudha. Piraankota akkanaa namoota walitti hiriyoota kee wajjiniin piraankii akkasii sargii jedhamee qubeellaa walitti kaawwamee veelloo walitti kaawwamee namoonni hedduun piraankota ajaa'ibaa ni hojjetu. Garuu gaafa as deebitee obboleettii fi obboleessi piraankidha jedhamee wanta akkanaa hojjetamu kun baay'ee ni dabbara jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa. Maaliif yoo jettan obboleetta keetti akkamitti piraankidha jetta waa akkasii hojjette. Kuni waanuma goonuu dura waanuma miidiyaa kana beekamtii ni arganna jennee waan hin taane miidiyaa kana gubbaa fidoo osoo hin taane wanta bareedaa dhaloonni boruu sirraa argatu yoo fayyadamte baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaaf beekamtiin homaa bu'aa hin buusu. Wanta badaadhaaf beekamtii argachuurra waanuma gaarii dhaloonni boruu sirraa baratanii dhaloonni boru ilmoo keetii viidiyoo kana arguutii danda'a. Edaa haati koo kana hojjettee darbitee edaa abbaan koo kana hojjetee darbee siin jedha gaafa viidiyoo sana laal. Garuu ati wanta badaa akkasii hojjettee dabarsitee dhalli kee boruu viidiyoo sana laalee edaa maatiin koo akkas dabarsanii edaa haati koo akkas dabarsite abbaan koo akkas dabarse jedhanii gaafii keessa of galchuutu danda'ama. Ati wanta gaarii yoo hojjettee darbite dhaloonni kee sunillee wantuma gaarii laaluu danda'a. Garuu wanta badaa wanta fuula namaa hawaasa kee biratti fudhatama hin qabu taanaan dhaloonni sirraa dhufanillee waa tokko barachuutii hin danda'aman. Kanaaf baay'ee dhaloonni amma nu keessa jirru dhaloota baay'ee fokkisaa baay'ee fokkisaa. Dhaloonni keenya kun maalirra jirra jennee waaqayyoon kadhachuutii qabna jechuudha. Odduma jirru teenyee ani maalan hojjedha miidiyaa kanarraa hawaasni koo maalirraa barataa ani yoo boru maalan ta'a borummoo maaltu natti dhufa jennee sirriitti gadi fageenyaan yaaduutii qabna. Akkuma beekamtii argachuudhaan jennee waanuma nutti fakkaate hojjechuutiin qabna. Jalqaba hojjechuutiin dura maaltu natti dhufa maal barnoota maaliitiin dabarsaa maal narraa baratu hawaasni koo kuni borummoo maal laan jedhu barnoota akkamiin dabarsa jettee ofii keetii gadi fageenyaan teenyee yaaluutii qabna jechuudha. Egaa wanta baay'ee badaadha. Wanti itti hojjettu sooshaal miidiyaa kanarratti
ofii keetiif teessee gaafa xiinxaltee gaafa yaaddu hiriyoota kee walitti waamtee waa hedduutii hojjechuutii dandeessa jechuudha. Obboleettii kee obboleessa kee irratti piraankii akkasii piraankii sargii jettee hojjechuu osoo hin taane namoota biraa wajjiniin hojjechuutii ni dandeessa. Kanaaf piraankii akkasii maal irraa baratamame? Baay'ee tokko wanta gurra keetiinis ija keetiinis dhaga'uu hin barbaannedha. Baay'ee dabbara wanti akkasii jechuudha. Ijoolleen akkasiillee waan akkasii obboleettiif obboleessa irratti piraankii akkasii hojjenna jettanii gara fuulduraa yaaddanirree piraankii hojjechuun wanta bareedaadha. Piraankota baay'ee keessaa barnoota ni argattu. Baay'ee barnoonni haala piraankiitiin barnoonni darban baay'eetu jira. Garuu isa akkasii osoo hin taane isa obboleettiif obboleessa irraa osoo hin taane namoota biraa irraa piraankii xaba keessa ni argatta. Xaba sana keessatti maaltu akka ta'uu fi barnoota garaagaraatu darba. Garuu isuma alli jedhaniituma waa'ee akkasii hojjetan kun baay'ee hawaasa kee birattis fudhataman qabu. Namuma kamirrattuu baay'ee gadi nama xiqqeessaa. Osoo piraankii akkasii hojjechuutii baannee hedduu namatti tolan jedha akka kiyyaatti. Kanaaf baay'ee fokkisaa waan akkasirraa baay'ee of eeggaatiin isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo baay'een gaddaani waa'ee akkasii hojjechuuf. Tasumallee maal sammuu akkamiitiin nama hojjetama taa'ame? Sammuu akkamiitiin obboleettii dhiiga tokkorraa bahanii piraankiin akkasii hojjetamu maalidha? Piraankii akkasii kinoo har'a arguu kootii baay'ee jibbisiisarree dhaloota arrabsamaa keessa jirraa. Waaqayyoon kara daandii qajeelatti akka gorfatu abdiif amantaan qaba. Kanaafuu piraankii hojjettan kamuu keessatti wanta barnoota namaa ta'uu fi wantoota garaagaraa beekamtiirree argachuu baay'ee karaa hiriyaa fi karaa hiriyoota keetiin ta'uutii danda'a. Garuu karaa obboleessa fi obboleettii wanti akkanaa baay'ee fokkisaadharree hawaasa